ergama rabbi alayhi salatu wassalam guyyaa tokko osoo isaan taa'anii sahaba isaanii wajjin firra boqotaa jiran dingatuma janaazaa wahii ta qabrittiin deeman yookaan ammoo ta awwaaluudhaaf deeman irra fidan osoo irra fidanii yennaan sahaabonni maal jette namni kun nama akkanaati nama gaariidha namni kun nama akkanaati jedhanii faarsan namicha du'e kana jechuun yaani janaazaa kana jennaan rasuulli akkanuma wajabat jedha sabattee fi jedha ammallee yeroo muraasa booda yoo isaan xiqquma turanii osoo isaan hin turin ammallee janaazaa biraa fida janaazaan biraa karaa kanaan dhufa jechuudha awwaaluu deema namoonni achi jiran namni kun nama akkana badaati nama akkana fokkataati nama akkanaati beektaa jedhanii hojii isaa ka duranii nu dalagin negatiivii hojii isaa badii isaa yookaan yakkasaa san odeessuu eegala yeroo kanatti rasuul ammallee itti deebi'anii wajabat jedha ammallee sabattee jedha sila ergama rabbii illee sabatte jettanii ammallee namichaan janaazaan lammaffaa kun dhufeen waa'ee isaa akkana dubbannaan sabatte jettanii wannummaan sabattee yookaan raggaate jettan kun maa inni jedhanii sahaaba rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafatan faqaala lahum alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii reeftana namicha awwalaa kan isin faarsisanii jennaan sabatte wannan jedheef isaa jannanni sabatte jechuu fiidhe lammaffaa irratti illee wannan sabatte jedheef isin namicha kana yakka yookaan badii irraa himtanii jennaan antum shuhadaa'ullahi fil ardi isin nama addunyaa keessatti rabbiif ragaa bahu waan taateef wal beektan wal quba qabdan akkaataa walii haala walii amala walii maalummaa walii gadi fageenya waan beekanii jecha kanaaf namicha kanallee azaabni isaa sabatte jechuudha kana jechuun kan awwalaa warra jannataati kun ammoo warra azaabati jechuudha jedhanii bifa saniin ibsaniif naam nama badaa tokkoo fi nama gaarii tokko nama negatiivii ta'e tokkoo fi isa kaan addaan beekuun hin danda'amu karaa kamiin karaa hawaasni ati wajjin jiraattu maalummaa kee ragaa si gootu ati nama gaariidha moo nama badaa ati nama amalli isaa hawaasa wajjin wal dandayu moo nama amalli isaa makluuqa rabbii uume wajjin wal hin dandayu nama jireenya gammachuu bira soqamoo nama jireenya balaa biratti argan jechuu maalummaa kan kee walumaa galatti hawaasa wajjin jiraattu biratti madaaltee beekuu hin dandeettaa jedhe famasalan anta takhruju ila tariq fakkeenyaa fudhannu ati karaa irratti gadi baate yeroo ati karaa irratti gadi baate kana bilook irratti gadi baate kana namni guddaan si dhufelleen salaama si gaafata diimaan gurraachilleen salaama si gaafata diqqaa fi guddaan martiyyuu wayita si dhufe garii wayita si arge seeqata garii wayita si arge gammadaa haa jennuti fakkeenya bifa kanaan ka fagoolleen salaama lallabee sitti qaraa ka si bira baheelleen salaama sitti qaraa haa jennu namni martiyyuu walumaa galatti yeestaa goolee kan jennu namni martiyyuu kun sitti hawwaa si hawwaa kun si dheebota kun sitti seeqata walumaa galatti bifa gaariidhaan osoo kaan dubbisaa kaan salaama gaafata bifa gaariidhaan bakka hajaatan teebisan dhaqee deebisaa jennuti. Kana taate taanaan atiin gaariirra jirta waliin jireenya hawaasummaa wajjin qabdu yookaan ammoo addunyaa kana keessatti hojiin ati dalaydu hojii bu'aa qabeessaa fi hojii fudhatama qabu ta'uun isaa beekamaadha jedha. Kana ta'uu baate taanaan ammoo bilookuma dhaqati baate kun nyaara guuree si laata kun wayituma si argu si hamata kun wayituma tachaas qajeelte si baqatee karaarraa goora maaliif atiin kun nama rakkoo qabu yookaan ammoo miidhaa isarraan ga'uu dandeetta isaan toltu nagaa isaatiin hin toltu yookaan qabeenya isaatiin hin toltu yookaan isumaaf iyyuu hin toltu waan taateef kana mallaa si baqachuun dirqama isatti waan ta'eef si jalaa goora walumaa galatti bifa kanaan osoma ati deemtu bakka hajaa kan keetii san bilooki kanarra akkana dhaqxe haa jennuti gaafa bifa kanaan ka deemtu taate atiin nama jibbamaa rabbiin isa jibbe keessa tokko ta'uu isaa akkasitti beekuu qabda jedha maaliif jennaan rabbiin gabricha tokko yoo ka jaalatu taate fayyuuda ulahul qabula awwala fi jaalate eegasi jaalala isaa san malaa'ikota keessa kaa'e eegasi malaa'ikaa keessaa fuudhee addunyaa keessa kaa'aa jira nama rabbiin jaalate tokko rabbi jaalate malaa'ikaa rabbii guutuun isa jaalate dabree san hunda caalaa addunyaa keessatti illee maaltu isa jaalata uuman rabbii marti namni tokko namni isa jibboon jiru jedha sababa maaliitiif sababa jaalalti rabbii isaa jirtu sababa wajjin dhufeen isaa fi rabbi walirraa qabaniif jecha wanni isa jibbaa marti fakkeenyaaf fudhannu ijoollee xixiqqoo halaalu yookaan daa'imman halaalu daa'imman yoo halaalu taate namni daa'ima jibbu tokkotti hin jiru namni marti daa'ima hin jaalata kun wal fuudhee dhungata daa'imuma ambaati yoo haasatu jechuudha fakkeenyaaf kun ammoo wajjin taphata kun daa'ima walitti arganii gammada jechuudha fakkeenyaaf ilmi namaa kun xabi'aa ilma namaati maaliif kun hundi ta'ee ilmi namaa maaliif daa'imman hin jibbine yoo nama naadira nama dhugumaan qalbiin isaa gooti malee jennaan kun wanta isaa yakka hin qabneef waan isaan badii hin qabneef daa'imman badii waan hin qabneef namni kamiyyuu amalleetti illee jibbuu hin danda'u akkasuma ilma namaa kanallee yoo inni rabbi walitti dhufeenya gaarii akka qabaatu taate namni isa jibbuu hin heddummaatu addunyaa kanarratti bakka argachuu hin danda'u kamaan jibbuu sunillee jibbaa san dhiisee gara jaalalatti deebi'uu fi danda'a jedhanii eegaa har'a kana jennaa yeroo biraa video biratti wal agarratti fi amalillah assalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته. channel keenya subscribe like share gochuun ni gatina fi amanna.